Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan Waaqayyoon jaalattan akkasumas kan Waaqayyo caalchisee isin jaalatu eegumsiif tikna Abbaa keenyatiin kan guyyaa kana geenye galanni ulfinni Abbaa keenyaaf bara hamma baraatitti haa ta'u. Walaloon koo mootii jedha. Malaloo afurati mootii moototaa waaqa waaqotaa gooftaa gooftota Yesus Kristos hangafa luboota Yesus Kristos hangafa luboota fedha mataa keen jaalala abbaa kee aarsaa of gootee jaalala mataa keen aarsaa of gootee ilma Addaam hundaaf ofitti aansitee ilma Addaam hundaa ofitti aansitee jaalalli kee gooftaa yoomuu na keessaan badu guyyaa lafa jireenyaa kanan waammadhu si qofa abbaa koo kanan waammadhu si qofa abbaa koo. Nama yaa gammannu Waaqayyo keenya nama yaa gammannu Waaqayyo keenyatti ifanuuf baasee garbummaa cubbuutii ifanuuf baasee garbummaa cubbuutii ka'aa haa faarfannu kaanis baay'eedha maaltu isaaf laatamaa galata duwwaadha maaltu isaaf laatamaa galata duwwaadha. Dhukkuba cubbuutiin kufee kanan ture fayyisaan Kristos kufaatii na kaase fayyisaan Kristos kufaatii na kaase kanas baay'eedha inni kan naaf ta'e kanas duwwaa miti inni kan naaf ta'e maaltu isaaf laatamaa galata duwwaa malee maaltu isaaf laatamaa galata duwwaa malee jedha. Kana jalqabsiisanii xumursiisuuf galanni ulfinni abbaa keenya bara hamma baraatitti haa ta'u. Sinin jedha obboloota koo warroonni YouTube chaanaalii kootiif haarawaa taatan warra maatii naaf hin taane akka maatii naaf taatan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti iddoo jirtan isiniif haa baay'atu.